Inni arfaffaarra jiru write the contrapositive and the converse of the following statement jedha. Mee arrasa jiru maal jedha? If it is cold, then the lake is frozen jedha. Cold isiitiin bakkaa bu'u. Lake immoo elliitiin bakkaa bu'u. Jedhimni kun yeroo argumentiitti jiran foormii isaa jechuudha. C implies maal ta'a? Ellii ta'a. Kana qabna. Kana kontiraapoozitiivii isaa fi konversii isaa barbaadna jechuudha. Kontiraapoozitiivii isaa akkam ta'a? Negation of L implies negation of C. Kana immoo himatti jijjiirama jechuudha. Negation of L from leekii bakka buufneera. Leekii bakka. If lake is not maaliif not hin jedhee negation hin jira kunuus kanaan jedhe. If lake is not frozen then it is not cold. Converse isaa converse if it is cold then the lake is frozen kan jedhu. Cold isiidhaan bakka buufnee jirra. Lake is frozen immoo elliidhaan bakka buufnee jirra. So converse elli gara jalqabaa C jedhama goona. L implies C ta'a jechuudha. Kana hima kana dubbisaa. If lake is frozen it is cold ta'a jechuudha. Conversiin isaa immoo kan itti aanu B. B'n immoo maal jedhaa? If Solomon is healthy then he is happy. Solomon S'tiin bakka buusaa, he is happy immoo H'tiin bakka buusaa. Then S implies H'dha jechuudha. Contrapositive isaa negation of S, negation of H implies negation of S'dha. Hima isaatti jijjiira. If Solomon is not happy then he is not healthy jennaa jechuudha. If Solomon is not happy then he is not healthy. Barreessitu tire? Eshi. Moo kan itti aanu immoo if it rains text does not take a walk jedha. It rains erriidhaan bakka buufnaa. Text does not take a walk kan jettu immoo negation of T'tiin bakka buufna. Maaliif negation hin godhe? Hin dandeessu garuu negation gochuu dhiisu does not jetti annateedhaaf. So hima kana yeroon argumentiitti jiru R implies negation of T'dha. Negation of T'dha. Kan B konversiisaa sin jalaa dagadhee jira. Konversiisaa walma jala fuudha. If Solomon is happy he is not healthy jedhama. So sitti as deebidha. Yaada keessan as deebisa. Konversiisiniin hojjedha. Konversiin dagatan salphoo waan taateef natti fakkaata. Negation of T implies R ta'a. Dubbisaa gaa kana hima kana. Negation of T maaliin bakka buufne? Text does not take a walk in there. If text does not take then it rains jennaa jechuudha. Then it rains. Contrapositive isaa immoo negation of the implies negation of R. Negation time negation maal kennaa? T kennaa. This implies negation of R. Dubbisaa. If text takes a walk then it does not rain. If text take a walk it does not rain. Negation qabdi waan ta'eef rain is jechuudha. Shanaffaa let P and Q be statement which of the following implies P and Q is false jedha. Inni jalqabarra jiru negation of P or negation of Q is false dha. Kana nuuf kenneera. False ta'uudhaaf negation of P maal ta'uu qaba? False ta'uu qaba.
negation of kiwi maal ta'uu qaba? Falsii ta'uu qaba. Maal kennuuf? Hima falsii kennuuf jechuudha. Negation of p falsii yoo ta'e immoo p maal ta'a? Maal ta'a? Tii ta'a yookaan true ta'a. Kiwiinis maal ta'a? True ta'a. Then hima isa kana hojjechuudhaaf p or kiwi isiniif kenna jira ishee kana jechuudha. P maal arganne? T arganne. T or T kun immoo gaaffiin qabu Tdha. Kanaafuu falsiin taane kan afaan waliin argine jechuudha. Isa kan afaan waliin argine inni kun falsii miti jechuudha. Arra kan jiru falsii miti. Meeqaffattaa ceenu? Meesa kanattaa ceenu yaa hojjennu. Warra kaan immoo bifa kanaatiin hojjettu. P and Q is falsii jedha. Himni kun baay'ee wal xaxaadha dhugaa dubbachuuf. Himni kun falsii ta'uudhaa fi P'ni true kooma Q'n immoo falsii. Then ooriyaan bakka wal qabsiisa. Ooriyaa wal qabsiiftan jara kan lamaan P or Q true or Q maal siif kenna? True siniif kenna. Hin ta'u jechuudha kanaafuu. Kanaaf hin ta'u. Kabraa immoo P'n falsii ta'uuf. P'n falsii Q'noo true yoo ta'e. Kanas wal qabsiistan maal siniif kenna? True siniif kenna. Bakka wal jijjiiruun badaa rakkina uumuu qabu isa kanarra taanteedhaaf. Inni kabraa immoo P'n true, P'n falsii. P falsii, Q'nis falsii yoo ta'e falsii yoo ta'an lamaan isaanii jechuudha. False or falsii maal siif kenna? Umarratti falsii siniif kenna. Garuu sababii ishee kana sababoota warra kana lamaaniif himni kun maal hin taane? Himni kun falsii hin taane tokko nu jalaa diigennan sirrii miti waan ta'eef jechuu kooti. Inni itti aanu suppose statements P, Q, R and S are assigned the truth value TF. Kana hojjechuun baay'ee salphaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf jaaffaa hundi keessan kan hojjettan illee adda adda. Jaaffaa jechuudha. Kanaaf jaaffaa tokko hojjechuuf fedhiin qabuun. Kabraan torbaffaati. Suppose the value of P plus Q is true jedha. What can be said about values of negation of P and the Q? Himni kun gaaffii malee kanaatti hojjetama. Ishee kan akkas gootu. Then value of P fi Q immoo asirraa fudhattu. As keessatti true barbaadan P'n falsii ta'uu qaba. Q'nis falsii ta'uu qaba. Yookaan P'n maal ta'uu qaba? True ta'uu qaba. Q'n maal ta'uu qaba? True ta'uu qaba. Kana haala qabna. True false jechuu hin dandeenya. Yookaan immoo false true jechuu dandeenya. Hima kana sadii qabna. Kana sadaniin bakka buufna. Egaa tokko kanaan hojjettu, lama kanaan hojjettu, sadii kanaan hojjennaa jechuudha. Kana sarariitti fayyadamnee solve gochuu qabna. As keessatti negation of P maal jedhama fakkeenyaaf F irratti jechuudha. Truudha. Q'noo maali? And kunoo ishee kana Q'n immoo falsiidha. Kun maal taati? Falsiidha jechuudha. F and leaf P maal jenne? True jenne. Falsii jenne. Or false. Kun falsiidha. F and leaf kunoo falsiidha. Then finally true ta'a jechuudha deebiinsa. Si jalqabarra true ta'a. Kana isa ammaa kanaatiin jechuudha. Kana isa kanaatiinis hojjedhaa. Kana isa kana lamaanis hojjedhaa. Optionii sadii qabna. Option 1 jettanii, option 2 jettanii, option 3 jettanii hojjettu. 8
saddeettaffaa suppose the value of p if and only for by implication q is true. What can be said about the values of p implies p if and only of negation of q and negation of p if and only of q kan jedhu kanaatiif hojjenna. Mee isa kana ammoo akkamitti hojjennu? P'n dirqama maal ta'uu qaba iddoo kanatti? P'n true, qno true ta'uu qaba. Or option lammataa kun option isa jalqabaati. Option lammataa ammoo p'n false, qno false. Kan of dubadda sana bubbuuftu jechuudha. Iddoo negation jedhutti negation fakkeenyaaf iddoo isa kanaa negation of q waan ta'eedhaaf true gootu jechuudha iddoo falsetti. Optionii tokkootiin optionii lammaffaatiin hojjennaa jechuudha. Kanaaf kunis baay'ee ulfaatu. Inni biiree jiru immoo bakkuma wal jijjiiree malee adda addummaa hin qabu. Bakka wal jijjiiree jechuun isa falsii true godhe isa true immoo falsii godhe. Construct the truth table for each of the following statements. Truth table ammallee eenyuuf haaraa ta'a jedheen yaadu irra deddeebitanii ilaaltan jennaan. Amma isa kanaatiif lama qabna. Kompoonentii lama qabna. P fi Q qofa. Inni kun P dha waan ta'eef rakkoo hin qabu. P fi Q yoo qaban immoo to the power of 2 qabna. Then dalgee yookaan kolomenoota 4 godhachuu qabna jechuudha. Ishee kun 4 waan taateef kolomenoota 4. 1 2 3 4. Kana arfan itti fayyadamna jechuudha. Isheen kun salphaadha. Kabira immoo kan sadii qabnu akka fakkeenyaaf sadii kan qabnu eenyudha? Isa F irra jiru kana. P qabna, Q qabna 2, taan immoo R qabna sadii qabna. 2 to the power of 3. 2 to the power of 3 is 8. Kana fakkaatti. Kurnaffaan for each of the following determine whether information given is sufficient to decide the truth value of the statement. If the information is enough, state the truth value. If it is insufficient, show that both truth values are possible. Both truth value yeroo isin jedhu falsiin isin ta'a, truth isin ta'a jechuu isaati. Mee A fudhannee ilaallu. A irraa jalqabnu. P implies Q implies R. R true isiniif kenna jira. R true taanaan yeroo kamiyyuu negation of P implies Q falses ta'u true the same truth value nuu kennuu kan jiru laalla. Mee false dhaan fudhannu option lama qabna. False implies R nuu kenna irra jalqabayyuu. True maal nuuf kenna? True nuuf kenna. Right. Inni taanus true taanaan it is sufficient jenna. Garuu false ta'ennaan lamaan isaati waan ta'eef hin danda'amu. Ammoo ishee kanaan hojjenna miti truetiin hojjenna. True implies true. Maaliif true ta'a? Irri nuu kenneera ka. Inni nuu kenneera. This is equivalent to true implies true. True. The same empty, so it is sufficient. Sufficient. Itti aanu iskii B haa hojjennu. B'n immoo Q implies R nuuf kenneera. Q implies R jechuun kunooti. B Q or implies Q implies R nuuf kenneera. Ishee maal nuuf kenne? True nuuf kenne. Kun konstaantii jechuudha. P immoo P takka true fudhanna. Takka ammoo P maal fudhanna? False fudhanna. Lamaan isaatiin hojjenna jechuudha. True maaf false qofa waan qabnuudhaafis. So true and Q implies R nuu kenneera mitiire? True nuu kenne waan ta'eef true. True and true maal nuuf kenna? True. Inni kun true. Inni lammataas true ta'e jennaan sufficientidha. Hin ta'u taanaan lamaan isaatii waan ta'eedhaaf both truth values possible jenna barreessa or insufficient. And tian true. True immoo nuu kenneera waan ta'eedhaaf. False and true maal ta'a? False. Kanaafuu insufficient jechuudha. Kana immoo show goonee jirra. Both truth values are possible isa jedhuudhaaf show ta'ee jira.
akkasittiin warra hafan hunda isaanii hojjettanii xumurtu. Yoo tokko isinii daballe immoo F yaa daballu F irra kan jiru jechuudha. P tiruu nuu kenne S immoo falsii nuu kenne. Isaan kun hin jijjiirama yoomiyyuu. P tiruu erga nuu kenne himoonni kun immoo akkamitti hojjetamsiisuudhaaf P T'tiin bakka buusna. T and Q implies P maal nuu kenne tiruu. S maal kenne false. Kun amma jijjiiramaan tokko jira waan ta'eef true and Q implies true or false maal ta'a? True ta'a. Himni kun truudha. Kun false trues ta'uu danda'a. Yoo Q'n false ta'e maalis jedhu true and false implies jenna. True. Kun maal ta'a? Kun falsiidha. False implies true. Liqittaata true. Hima tokko falsiidhaan hojjennerra. Truutiin trues ta'uu danda'a. True and true. Q'n jechuudha. This is for Q. Then implies true isa kana immoo kunoo isa kana. Kun maal ta'a? True ta'a. True implies true. It is equivalent to true. Both are true. Kunis true. Kunis true. So this is sufficient. Sufficient. Ta'a jechuudha. Tokko tuqaa lama open propositions and quantifiers jedha. Open proposition and quantifier. Open proposition jechuun himni tokko banaadha. Dhugaadha sobadha ta'uu hin jedhiin dura bakka sii kenneera. Yoo bakka sana waan ta'e galchite dhugaa siif kenna yookaan immoo soba siif kenna jechuudha. Dhugaa fi soba isaa garatti murteessituu hin qabdu. Amma kuni value of x kaa'ee jira. Openidha jechuudha. Yoo lakkoofsa ta'ee buufte dhugaa ta'a yookaan immoo soba ta'a. Amma fakkeenyaadhaaf tokko buusnee haa ilaallu. Tokko yoo buuftanii tokko the whole square ida'uu lama baay'isuu tokko. Lama baay'isuu tokko hir'isuu sadii ni qixxaata 0. Tokko the whole squarein tokko ida'uu lama hir'isuu sadii ni qixxaata 0. Kun sadiidha. Kun sadiidha. Sadii hir'isuu sadii 0 ni qixxaata 0. Himni kun maal ta'a? Tiruu ta'a. Tiruu ta'a. Yeroo kam? Yoo x'n tokko ta'u jechuudha. X'n negatiiv tokko ta'u immoo waa biraa isiniif kennamu ta'e himni sun falsii ta'a. Kanaaf value of x'n kun banaadha. Open proposition kanaaf jenna jechuudha isa kana. Open proposition. Open proposition proposition jedhamuu hin danda'u. Sababni isaas dhugaa fi sobatti kan hin qoodamne yoomiyyuu proposition jedhamu waan ta'eef. Kuni openidha malee proposition hin taane hamma value x'n bakka hin qabannetti jechuudha. Definition tokko tuqaan afur isiniif kaa'ee jira. An open statement is called a predicate. Predicate jedhama open jechuudha. Ganaa predicate gochaa irra jechuun tilmaamaa jirra waan fuulduratti ta'uudhaaf jechuudha. Vaarabiloota immoo tokkoo fi lamaa ol qabaachuu danda'a. Turus vaaliuun isaanii immoo irratti hundaa'u vaaliyoota vaaliyuu vaarabilii kanatti assigned ta'e irratti hundaa'a jechuudha. Akkamittiin bakka buufnas jiru immoo haala isinii galuun kunoo P of X fi Q of X'tiin bakka buusuu dandeenya. Fakkeenyota. Fakkeenyota nuuf kaa'ee jiru X is the day before Sunday. Amma guyyoota Sunday dura jiran kan bakka buutu X'dha. X is the day before Sunday yoo isin jedhee kallattiidhaan false yookaan true yoo jettan hin danda'amu. Sababni isaas openidha. Wanti ittiin beeknuu hin qabnu. Amma X Monday ta'uu danda'a. Tarii Monday. Tarii Saturday. Tarii Sunday mataasaa. Sunday is the day before Sunday. Can I say that? It is impossible to say. So it is false. Sunday is the day on that day. True or false isaa wanta decide gochuu dandeenyudha. Yoo value x'n bakka qabatee propositionity jijjiirama. Why is the city in Africa? City Africa keessa jiran. Itoophiyaan Afrikaa keessa fakkeenyaaf Itoophiyaa ta'uu iyyuu malee Algiers magaalaa guddittii Algeeriyaa. So why eenyu bakka bu'uu danda'a? Addis Ababaa bakka bu'uu danda'a.
Aljeers bakka bu'uu danda'a. Magaalaa guddittii Aljeeriyaa jechuudha. Madagaskar biyyoota Afrikaa keessa jiran. So jijjiiramaadha inni kun. X is greater than y kan jedhu kunis akkasuma haaluma wal fakkaatu warri kun illee kun akkasittiin kaa'amanii warri jiran open proposition jennaan jechuudha. Kunoo hamma diitti irra jiran immoo hunda isaanii isiniif kaa'ee jira. London C immoo 5 is greater than 9 D immoo bakka x negative 13 fudhatee jira. Kun salphaadha. The open proposition P of x and Q of x are said to be equivalent if and only if P of any Q of a faan ol qixa ta'an jechuudha. Kana immoo isa diiramaa kana dura waan ibsinee yaadattu ta'e P'n equivalentii to Q ta'uudhaa fi true taruu for each entry false true ta'uu qaba. Kallattii maal fakkeenyaaf lakkoofsa negatiiva tokko iddoo xaabu'eef asii true taanaan asis true ta'uu qaba jechuudha. Asii true ta'ee as kanaa false yoo ta'e himni kun it is not equivalent jenna. It is not equivalent jennaa jechuudha. Universaalii yoo bakka bu'ee jechuun seetiiwwan achi keessaa fudhannu yoo bakka buune proposition P of x immoo tautologiidha. Yoo maal ta'e for all values of a value of a hundaaf P of x true yoo ta'e tautologii truudha silas waan ta'eef jechuudha. Fakkeenya fudhatee jira. Fakkeenya inni isinii fudhatee jiru kunooti. For x is greater than or equal to 0 is a tautology. For what? For x is an element of real number haa jennu. Dogoggora kitaaba asitti guutuun gaariidha. Amma otoo x square is greater than 0 isiniin jedheerte himni kun tautologiin ta'u. Sababni isaas equal to haftee jirti. Amma equal to dhiisnee yoo akkasittiin fudhanne 0 fudhaa laala. 0 the whole square greater than 0. 0 greater than 0. 0 caalaa wanti jedhu kun himni kun maalidha? Falseedha. So can we say it is tautology? Impossible. Tautology ta'uu jechuudha. Tokko falsii godhannaan hin danda'amu. Open propositionoota kana fudhattanii ilaaluu dandeessu. Meeqilqaala irratti haa xiyyeeffannu. Eshi universal quantiferii fi existential quantiferii. Universal quantiferiin kanaan bakka buuti, existentialiin immoo kanaan bakka buuti. Kana salphaadha yaada. Universaalii for every jechuu dandeenya, for all jechuu dandeenya, for each jechuu dandeenya, maqaa isaa jechuudha. Existential immoo zero exist jechuu dandeenya, for some jechuu dandeenya, for at least one jechuu dandeenya. Isa kana rakkina uumuu qabu. Kun rakkina uumuu qabu. Garuu universaalii kan jedhu keessatti himni sun dhugaa akka ta'e barbaaddu yoo ta'e, kan soba isa godhu tokkitee barbaada. Tokko yoo dhabdan himni sun turuu ta'a. Wanti isiniif kenname jechuudha. Proposition isiniif kenname sun tokko yoo dhabdan kan falsii godhu tokko dhabnaan hundi isaayyuu maal ta'a? Turuu ta'a. For existential immoo garagaltoo isaa existential quantiferiif tokkitee kan turuu godhu barbaada. Tokko dhabdan jennaan tokko dhugaa isiniif godhu dhabdan jennaan maal jennaa isa sana immoo it is false statement jenna. Yoo tokkitee argattan right there exists some x that holds our given proposition unless otherwise it is false. Example isiniif kaa'ee jira. Quantiferiitti naannessii kaa'ifaa kan jedhamu fakkeenyaaf example 1.14
quantiferiitti naannessuun danda'ama miti danda'ama. Inni kun eenyutu banaa ulfaatu there is yoo jedhe kun existential fayyadamtu each yeroo isin jedhe immoo gubbaatti wal morra ibsine jechuudha. Maal fayyadamtu universaalii fayyadamtu any yoo jedhamus universaalii fayyadamtu kun kana jechuudha. Mitiire biinis akkuma isinii cimsuuf irra deebisee isiniif kaa'ee jira. Relationship between existential and universal quantifier relationship isaanii A fi B irra jiran kana A fi D ni negation waliiti. What's the negation of universal existential time P of X yoo isiniin jedhe inni kun equivalent to saamii gootanii ishee kana jechuudha. Negation immoo gidduu gashiitu iddoo kana P of X warri kun equivalentiidha waliif. Kunoo D fi irra kan jiran warri kan lamaan immoo waliif equivalentiidha. Kan hariiroon isaanii jechuudha isiniif kaa'ee jira kunoo. Kanas kilkaala keessatti cimsinee ilaalla. Amma fakkeenyaaf kunuun isa kana example isiniif kaa'ee jira. Negation isa kana maal ta'a? For all x kan isa kanaa jechuudha. For all x negation of x is less than x whole square. For all x ishi negation isa kanaa maal ta'a isinitti fakkaate? Greater than kan isa garagalee greater than ta'a. Equal to immoo itti dabaltu. Equal to maaliif itti dabaltu? Inni kun equal to hin qabu. Otoo equal to qabatee ni dhiifna ture. Equal to inni kun qabaatee irra ta'e ni dhiifna ture. Amma garuu waan hin qabneef isa kana equal to itti godhatanii x whole square immoo akkuma jiru ta'a jechuudha. Kuni maal ta'a jechuudha? The negation of existentiality. Existentiality immoo isa kana. Negation of isa kanaati. Kampii irra jiru illee isiniif kaa'eera. Isa kana negation isaa maal ta'a? Not equal to gootu shuma kana. Kunuma irratti jechuudha. Isa kana maalti jirtu? Existentiality jirtu. Indagatiin ishee kana lamaan. Inni kun salphaadha. Not equal to dha wanti isiniif kennamu salphaadha. But yoo greater than isiniif kennu negation isaa maal ta'a? Negation isa kanaa jechuudha. Less than or equal to ta'a. Yoo greater than or equal to isiniif kenne immoo negation isa kanaa maal ta'a? Less than ta'a. Sababni isaas as kana equal to qabna waan ta'eedhaaf. Kan irra xiqqaa yoo ta'es haaluma kanaatiin hojjettu. Irra xiqqaa yoo ta'e akkasitti yoo ta'e negation isa kanaa maal ta'a? Negation isa kana greater than or equal to ta'a. Negation isa kana I mean greater than or equal to ta'a. Himoota kana hojjechuun isin ulfaatu quantifiers occurring in a combination. Combination kan jettu immoo x fi y tiin dhufaa jechuudha. Sum x godheetu for all of y. Kun combinationidha. Yookaan immoo for all x for sum y. Yookaan all x sum y. Akkasitti warri dhufan combinationidhaan warri dhufan jechuudha. Kaa'ee jira. Isaan kana nu kaa'ee jira. Warri kun ammas hin dagatiina. For all of x jedha taanaan hima tokkittii soba isiniif gootu barbaaddu isiniin jedheera. For all of y jedhas yoo ta'e hima tokkittii kan soba godhu barbaaddu tokko dhabdan jennaan hundi isaa maal ta'a? Soba ta'a. Dhugaa ta'a. Tis dhugaa ta'a. Example fudhatee jira. Example isinii fudhatee jira. Mee quantifiers occurring in combination itti sun seeniin dura example isa gubbaatiif haa fudhannu. Example kan fudhanna let me say for combination quantifiers for one variable x plus 5 is equals to 2. Isa kanaaf maalaa jennu for sum x.
X yoo xiqqaate tokko ni jira kan kana dhugaa godhu jechaa jiramu fakkeenyaaf himni kun jechuudha. X maal fudhattanii ilaaltu iddoo akkasiitti gaa X'n keenya immoo miseensa integer number yoo ta'e miseensa integer number yoo ta'e lakkoofsa meeqa fudhattu jechuudha negatiiva 3 fudhattu. Negatiiva 3 plus 5 ni qixxaata meeqa 2. So tokko argannee jira lakkoofsa tokko argannee jira. But let me say that X is an element of natural number. Then there exists some X. That makes X plus 5 is equal to 2. Can you get at least one? Can you get at least one? That makes X plus 5 is equal to 2. Hima X plus 5 ni qixxaata 2 kan jedhu kana yoo xiqqaate tokko argannaan himni kun dhugaa ta'a. Yoo xiqqaate tokko argannaan dhugaa ta'a. Tokkoon argattan taanaan yoo xiqqaate tokkoon argattan taanaan garuu inni kun maal ta'a? Soba ta'a jechuudha. Barbaada. Lakkoofsi kana dhugaa godhu negatiiva 3 dha. But negative 3 is not natural number. So inni kun maal ta'a jechuudha? False ta'a jechuudha. False. Amma gara variabilii lamaatti deebinee jirra. Variabilii lamaatii immoo isa kanaan jechuudha. Sum X, sum Y. Inni qixxaatti lakkoofsa tokko miseensa X fi Y keessa maal isiniif kennu integeridha ammas. Miseensa hin dagatinaa baay'isuu X'n miseensa eenyuuti isa jedhuudhaaf miseensa integeriiti. Miseensa integerii jechuun immoo zeerootiin negatiivota jiran yookaan poozitiivota jiran all hunda jechuudha. As keessaatii amma hima X plus Y an true isiniif godhu as kana tokko fudhaa. Kan ammoo afur fudhaa. Tokko argattan jennaan tokko arganneerra muka yoo xiqqaate tokko argannee jira siiti. Yoo xiqqaate tokko argannee jira siiti. Tokko horonsi jedhu immoo lakkoofsa tokko mataa isaa miti. Yoo xiqqaate miseensa tokko jechuu kooti. Kanaafuu tokko ida'uun afur ni qixxaata meeqa kenna? 5 kenna. Yookaan immoo 2 fudhaa. 2 ida'uu 3. Kana X'dha kana immoo Y'dha. Ni qixxaata meeqa isinii kenna? 5. At least. So inni kun maalidha? Truudha. Ni jalqaba truudha. Isa lammataa biirra kan jiru jechuudha. For some X jedhee for all Y jedhe jennaan X'n ani koonistaantiidha ani hin jijjiiramu. Abbaan fe'e yoo natti jijjiirame iyyuu ani isumadhaan lakkoofsi kamiyyuu natti jijjiirame isa sin jettan sana naa kennuu qaba jechaa jira. Amma value of X meeqaa fudhannu? 3 haa fudhannu. 3 for all of Y ni qixxaata 5. Amma too saam jedheertee rakkoon qabu. 3 ida'uu for all of Y jedheertaanaan meeqa fudha? 100 fudha. Amma barbaadee fudhachuu hin danda'an ta'edha for all of Y. Ni qixxaata 5. Ni qixxaata 5. Kun 1,000 meeqa? 1,003 wal qixa miti 5. Himni kun maal ta'eera? False ta'eera. Falsiidha. Sababni isaas isheen kun koonistaantiidha. Ammoo afur fudhaa. Afuriyyuu jedha. Afur ida'uu lakkoofsa ida'uu 2 yookaan immoo 3 yookaan immoo 4. Sababni isaas all Y jedha waan ta'eef. Ni qixxaata 5 ta'uu qaba. Himni kun 5 hin ta'u. Yeroo hunda hin ta'u dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf biirra kan jiru deebiin isaa foolsii ta'a jechuudha. Ammoo bakka wal sinii jijjiira kunoo. Bakka wal jijjiirannaa rakkina qabu. Biin kun tiriikiidha. Biin for some kan jettu jalqabarra dhuftennaan make me constant and lakkoofsa barbaadde manatti jijjiiri 5 jechuu dandeessaa 6 jechuu dandeessaa 8 jechuu dandeessaa akkas jechuudha. Yeroo for all of Y faana wal faana dhufan jechuudha. Inni sirra jiru immoo for all of X yeroo isin jedhu lakkoofsa kamii fudhamee 1,000 haa jennu. 1,000 haa jennu. For all of X jedhaan ta'edhaaf. 1,000 hir'isuun lakkoofsi ta'ee lakkoofsa tokko yoo xiqqaate
minimum one member gives you 5 jedha. Meeqa ta'a? 1,000 argachuudhaaf plus lakkoofsa intiijeriidha waan ta'eedhaaf rakkin uumuu qabu kun plus one member gives me 5 ishee kana immoo 5 minus 1000 jettanii solve gootanii argattu lakkoofsicha jechuudha. At least waan argattan jennaan waan memberii argattan jennaan inni kun maal ta'a? True ta'a. Waan memberii immoo maaliif hin jedhee kunoo ishee kana waan ta'eedhaaf. Kun ammoo waa'ee konstaantiin dubbannu sababni isaas isa kana qofaa irratti dubbanna jalqabarra waan dhufeef. Kun immoo yoomiyyuu ta'a jedhee yaadu. Miseensa barbaaddan fudhachuu dandeessu. Fakkeenyaadhaaf x plus y is equals to 5 isiniin jechaa jira mitiire kana 100 kana immoo 0 iyyuu fudhaa rakkoon qabu ni qixxaata 5 yoo jettan all jedhennaan all miseensa lakkoofsa intiijerii kamiyyuu kumni tokko walqixa miti 5 kanaafuu inni kun maalidha falsiidha jechuudha inni diirra jiru falsiidha. Here is not equal to inni fakkeenya barbaade isiniif fudhatee jira waan ta'eedhaaf kanaaf falsii ta'uu isaa isiniif kaa'eera. Inni sirra jiru immoo dhugaadha is true. Inni biirra jiru immoo falsiidha. Inni irra jiru gaaffii hin qabu dhugaadha. Kana quantifiers by combination kana fakkaatti. Example dabalataa isiniif kennee jira. Yoo integer number ta'e equal to or 0 kan jedhu integer number yoo barbaadan immoo rakkoon qabu real numbers yoo ta'e inni kun maal ta'a dhugaa ta'a. But only equal to yoo isiniin jedhee greater than 0 isinii jedhe falsii ta'uu danda'a. Sababni isaas 0 the whole square plus 0 the whole square greater than 0 haa jennu. Kun 0 dha. 0 plus 0 is 0 greater than 0 0 hin caalu. Kanaaf himni kun falsii ta'a ture. Amma garuu equal to waan qabuuf equals to waan qabuudhaaf ta'ee jira. 0 is greater than or equals to 0 kan jiru himni kun dhugaadha. Or jedheera waan ta'eedhaaf yoo equals to istanii yoo greater than istanii equals to naannaa fudhaa isiniin jechaa jira waan ta'eef. Kana dubbisaa yoo kana sirriitti dubbistan isiniif gala. The next one is exercise dha. Exercise hin jiru miseensota kana keessa kan jiru hunda isaanii bakka buuftanii himni kun 0 isiniif kennaan turuudha. Kunis immoo walqixa taanaan turuudha. Isa kan fudhattanii warra kana lamaan jechuudha. Waa'ee equivalent jedhattanii yaadattu q of x is equals to p of x taanaan himni kun maal jennee jirra? Equivalent jennee jirra. Equivalent. Lama let O denote the set of odd integers and let p of x such that x square plus 1 is even and q of x such that x square is even be open statement over the domain O jedha. On immoo maalidha? Odd integeridha. Odd integer jechuun ni beektu jedha yaada. 0 qixxa lamaan jira inni odd miti. So 1 3 5 jedhee itti fufa. Asiin immoo negatiiva 1 negatiiva 3 negatiiva 5 jedhee itti fufa. Seetiin keenya kana nuuf kennamee jira. Seetiin nuuf kennamee jiru on jechuudha. Kana nuuf kennamee jiru kana keessatti x square plus 1 evenidha. Q of x immoo x square is evenidha. Isaan kana jechoota jijjiirri isiniin jedha. Isa kam jechoota jijjiirra kana lamaan. For all odd integers x square plus 1 is even. Kun statementii tokko maal jedhee for all odd integers x square plus 1 is even. One statement. The next statement is x square is even jettu kanuma gorditti jiru kan inni barbaadamu jechuudha. Inni itti aanu sadaffaadha. Sadaffaan immoo negeeshinii isaanii barbaadee isiniin jedha.
Nigeeshinii baay'ee ibseen ture dhugaa dubbachuudhaaf hammasaa sirriitti isin ibseen jira. Nigeeshinii kana kan aarra jiru maal ta'aa? For all every rational number r, for all r jenna, r yaan bakka buufatee yaan jiruudhaaf r 1 over r is rational jedha. 1 over r is rational, so 1 over r is rational number maaliin bakka bu'aa? Kanaan bakka bu'uunatti fakkaata. Kana ta'a jedhee jira. Negationiin isaa maal ta'a? Negation of for all r maalitti jira inni irraa for saamitti jira. For sam x goona 1 over r is not equal to rational number jettu. Salphaadha isinii galee himaan immoo dubbadhaa ilaalaa. For sam jennaga yeroo negation isaatti jiru every saamitti jira. Every saamitti jira. So for sam rational number r number in dubbadhe malee hin barreessine. The number what? The number 1 over r is not negate goona inni irraa wantiidhaaf rational. Okay, kun isinii galeera. Bino there exists a rational number r such that r square is equals to 2. There exists for all teacher. For all every. For all rational number r square is not equal to 2 jennaa jechuudha. Hin dagatiina. Maal jennee turre? Sum there exists negation isa karaa negationiin there exists p of x maal ta'a jennerra for all x gootanii ishee kana negation immoo qixa lamaan galchitu then p of x akkas ta'u seeraan bartaniittu. Kuni group work irra nu ufee ture nan yaadadha. B kana jechuudha. Group work Addis Ababa University section A departmentii kam akka ta'e hin beeku garuu. Tole. Inni itti aanu isa arfaffaadha. Arfaffaan immoo p of n keenyaa 5n hir'isuu 6/3dha. Kun immoo integeriidha. Then this open sentence over the domains open sentence open statement jedha. Sentence kamiyyuu statement isuu ta'uu danda'a ta'edhaaf open statement over the domain integer number. Determine with explanation whether the following statement is true or false. For all n is an integer number, pn is whole. Kun dhugaadha. Lakkoofsa tokko kan soba isiniif godhuu barbaada. Falsii barbaadu jechuudha. Falsii isiniif godhuu argattani himni keessan hin kufa. Falsii ta'a jechuudha. Tokko qofa barbaaddu. Meeqaa fudhannu? Tokkumaa fudhannu kaa maaf fagoo deemna? Lakkoofsa integerii keessaa tokkuma beekna yeroo baay'ees yeroo isheetus sammuu keessan ofanaan 5 tokko hir'isuu 6/3 is it integer number ta'uu qaba miti ree? Eshi 5 baay'isuun 5 baay'isuun tokko 5 hir'isuun 6 negatiiva 1/3 is not integer number. So kun maal ta'a? Falsii ta'a. For all kan jedhuuf jechuudha. For some kan jedhu immoo tokko barbaada. Isa tokko hima dhugaa kana isiniif godhu. True kan isiniif godhu.
Tokko argannaan turuun keessan turuu ta'ee hafa. Unless otherwise falsii ta'a jechuudha. Meeqaa fudhannu isaaf immoo zeeroo haa fudhannu. Zeeroo. Ishii shan baay'isu zeeroo. Inni keenya zeeroo fudhanne baay'isuufi. Inni zeeroo fudhannee jirra. Shan baay'isu zeeroo ja'a irraan sadii. Shan baay'isu zeeroon zeeroodha. Zeeroo dhisuun ja'a meeqa? Negatiiva ja'a irraan sadii. Meeqa taati? Negatiiva lama. Negatiivni lama immoo miseensa intiijar nembariiti. So miseensa tokko argannee jirra. Forsaam jedha waan ta'eedhaaf. Miseensa tokko turuu kan nuuf godhu argannee jirra waan ta'eedhaaf turuun keenya turuu ta'ee hafa. So this statement is true. Biyyiin turuudha. Shan. Determine the truth value of she determines the truth value of the following statements. Shanaffaan immoo turuudha moo falsiidha kan jedhu barbaannaa jechuudha. Inni irra jiru for some x ammas miseensa tokko argannee hin barbaanna. For some x kan jedhu x square minus x is equal to 0. Solve gooti iddoo akkasitti yeroo baay'ee solve gochuudhaan arganna. Kun akkamitti solve ta'a? X waliin qaba common factory jechuudha inni kun. X qabna then x minus 1 is equals to 0. X inni qixxaatti 0 taati yookaan immoo x inni qixxaatti tokko ta'a. Tokkoof isa kanadha. 0 immoo isa kanadha. Akkamidha? Hin beektu natti fakkaata. Quadratic function akkamitti akka solve goonu. Quadraticdhaan miti ree kun quadratic waan ta'eef quadratic common factorydhaan solving godheemmani. So miseensa lama argadheen jiramman. Yoo xiqqaate immoo tokko barbaadii isin jedheen ture. Zeeroon ni dhugoomsa, tokko ni dhugoomsa. Kanaafuu tiruu ta'ee hafa. Tiruudha. Meeqaffaan? Tokkoffaan. Biinoo. Biin immoo for all x I find one false. False kan naaf godhu tokko barbaadadha. Tokko kan naaf miseensa tokkitti argadhe jennaan false kan naaf godhu falsiin koo falsii matee hafa. Tokkitti dhabe jennaan garuu indirectly maal ta'a himni keenya tiruu ta'a. X plus 1 is greater than or equal to 2 jedha. Natural number immoo naaf kennee jira x jechuudha. Natural number meeqarraa jalqaba? Tokkorraa jalqaba. Tokko, lama, sadii jedhee itti fufa. So x eessa keessaan fudhadha jechuudha? As keessaan fudhadha. Iddoo kana keessaatiin fudhadha. Miseensa x. So kanatti fayyadamee mee keessa bubbuusee hin laala. Miseensi x inni jalqabaa tokkodha mitiire? Miseensi x inni jalqabaa tokkodha. Value of x tokko bakka buusaa jechuudha. Kanaafuu value of x tokko buusa tokko ida'uu tokko ni qixxaata lamadha mitiire? Irra guddaa yookaan xiqqaa jedha waan ta'eedhaaf irraan guddaa yookaan wal qixa lama. Lamni irraan guddaa yookaan lamaati. Kun dhugaadha. For all jedha. Amma tokko hin arganne soba kan naaf godhe. Find at least one false kan godhu. False amma yoo argachuun amma false hin arganne kun dhugaa waan ta'eef biraan darba. Ammas itti fufaa miseensa kan biraa argattan. Lama miseensi naachuraalii tokkotti aanee kan dhufu immoo eenyudha? Lama mitiiree lama buusa. Lama ida'uu tokko irraan guddaa yookaan walqixa lama. Sadii irraan guddaa yookaan walqixa lama. Kun himni kun dhugaa moo dhugaa miti? Dhugaadha. Tokkootiin gadi yoon argadhe malee tokkootiin olitti ammayyuu argachuu hin danda'u. Afuris yoo fudhattan, shanis yoo fudhattan, 1,000 yoo fudhattan. Miseensonni kun kan falsiin isiniif godhu hin jiru. Falsii kan isiniif godhu erga dhabdanii immoo himni kun maal ta'a? Turuu ta'a jechuudha. Falsii kan isiniif godhu hima tokkitti erga dhabdanii hundisaa turuu ta'a. C'n immoo for all x and radical of x square is equals to x naan jechaa jira. For all x himni kun dhugaadha. Tokkoon barbaadadha kan sobanaaf godhu. X meeqan fudhaa? X meeqan fudhaa? Sadii fudhu.
x sadii fudhe. Eshi x sadii fudheen jira hin dagatiina. Then under radical of 3 the whole square ni qixxaata maal ta'uu qaba? 3 ta'uu qaba. Sababiin isaas x square maal ta'uu qaba? X ta'uu qaba waan ta'eedhaaf. Eshi radical of 9 ni qixxaata maal ta'uu qaba? 3 ta'uu qaba. 3 ta'a? Tokko 3 ta'a. Tokko 3 ta'a. Kooma tokkuma meeqa ta'a? Negatiiva 3 ta'a. 3 ni qixxaata 3dha. Kooma 3 ni qixxaata negatiiva 3dha. Wal qixa miti isheen kun. Hima kana soba kan naaf godhu argadheera. Foolsii kan naaf godhu tokko ergaan argadhee immoo siin maal ta'a jechuudha? Foolsiidha jechuudha. Siin foolsiidha. D irra kan jiru immoo at least one hima tokkitee dhugaa naaf godhuun barbaada. Esh 3x the power of 2 minus 27 is equals to 0. Kan akkamitti solve gootu 3 as bakkeetti baaftu x whole square minus 9 ta'a. Mitiire 3 times x square is 3x square kana jechuudha. Eshi 3 times 9 immoo 27. Ishee kana beekna. So amma hima kana kan solve yoon godhee inni kun lakkoofsa ta'ee bakka buusa. 3 bakka buusa amma iddoo kana. 3 square meeqa ta'a? 9 ta'a. Ni qixxaata 0. Eshi as kana immoo dura 3 qabdu. 3 baay'isu 0. 3 baay'isu 0 ni qixxaata 0. 0 ni qixxaata 0. Himni kun dhugaadha. Tokko argadheera jechuudha. Miseensa tokko argadheera. Miseensichi eenyu maqaan isaa? 3 jedhama. Kanaafuu himni kun maal ta'a? Dhugaa ta'a. Dhugaa ta'a. Warra fees akkasitti hojjettuu garuu quantifiers in combination hin jira. Quantifiers in combination jira waan ta'eedha. Himma baay'ee cimtuudha kan jedhu. Kun amma saamii waan ta'eef isaa warra cicciman warra sasalphaa isaa. Kunis saamii argitanii miti? Saamii yoomiyyuu salphaadha. All saamii ishee jettu. Mee ishee kanan hojjedha. Sajjii irra jiruu fi h irra jiruun hojjedha. For all x there exists y x plus 5. Sorry. Kana maal keessatti hojjennee jirra? Example keessatti hojjennee jirra. Viidiyoo isa jalqabaa keessatti dhugaa dubbachuudhaaf. Example irraatii copy godhee isinii fide kana. Copy. So I do not want to repeat it. Na kanaafuu h haa hojjennu. Hnis copy ta'ee dhufe. Y kamitti copy ta'e? X plus y is equals to 5 example keessatti hojjennee jirra. Garuu irra isinii deebi'uudhaaf isheen kun jalqaba irra dhufte jennaan konstaantii taati. Lakkoofsa fakkeenyaaf 3 fudhadha. 3 kun konstaantiidha. Lakkoofsa 3tti lakkoofsa ta'a. Riil nambiriitti ol jirtu. Meeshaa kaatu 0 irraa yookaan negatiiva irraatis ka'a. Plus 0 ni qixxaata 5. Kun amma dhugaa dubbachuudhaaf 3 hin qixxaatu 5 jechuudha. Foolsii arganneerra soo foolsii ta'a jechuudha. Hima tokko arganne ammas keessatti jechuudha. 3 plus 900 yookaan 990 ni qixxaata 5 ni ta'a hin ta'u. Inni kunis hin ta'u sooba arganne. So himni kun maal ta'a? Inni kun foolsii ta'a. Foolsii ta'a jechuudha. Jaffa, consider the quantified statement. Consider for every x is an element of a and y is an element of x times y minus 2 is prime jedha. Ishi miseensa immoo as keessa nu tartiibessee jira. Kunumas kan nu tartiibessee jira. Ishi miseensa A kanatti fayyadamne eetii hanga diitti jiran hojjedhaa jedhee nu gaafata. For every kan jettuudhaafi kamitti bakka buufna? For all of x time for all of y. X time y minus 2 is prime.
kun dhugaa moo sobadhaa kan jirudha. Oolexii fudhattu. 3 siin fudhattu, 5 siin fudhattu, 11 siin fudhattu. Fakkeenyaaf 3 baay'isuu waayinis miseensuma sanaan ta'eef 5 jenna. 5 hir'isuu 2 piraayimiidha. 3 baay'isuu 5 meeqa? 15 hir'isuu 2 meeqa? 13 piraayimiidha. Ammoo meeqa fudhanna? 3 baay'isuu 3 hir'isuu 2 jechuudha. 3 baay'isuu 11 hir'isuu 2 akkasitti wal jijjiirtanii hamma dhumaatti hojjettu. Zan 5 baay'isuu 11 mitiiree maal tafa kanaaf hin jiru gabraan jirratti fakkaatu. 5 baay'isuu 3 yottan jalqaba jenneerra waan ta'eedhaaf bakka wal jijjiiruun homaa rakkina uumuu qabu hir'isuu 2 hundi isaanii piraayimii ta'uu dhugaa dubbachuudhaaf. So himni kun piraayimii ta'a jechuudha. In quantified statement jalqaba isin ibsee mitiiree isin ibseera. Quantified jechuun akka kanaatiin ibsuu keenya. Himni keenya kun dhugaa ta'a jechuudha. Shi true false dha jechuudha. Biin hojjedhan akka carraasitti biisin hojjedhan jira. Truudha kun. Express the negation of quantified. Negation isaa immoo yoo ibsitan false argattu jechuudha. True warra ta'an dirqama false ta'an negation hima kana. Is the negation quantified true or false? Salphaadha. So isa ooliitiin jiru negation keessatti ooliitiin jiru maal gootu? Saamitti jirtu. Saamitiin jiru immoo oolitti jirtu jechuudha. Akkasittiin jirtanii is prime se immoo not prime jedha. Please even hin jedhina. Maybe composite jira ka. Composite jira, odd jira hin beeknu. Opposite of even fi opposite of prime hin beeknu. Akkuma opposite of white fi braakiin hin beekamne the same is for this one. Okay. 8 fi 7 ammas deebiin bifuma isa jalqabaatiin nu kenne kun akkuma isa kanaa nu kennee jira. Miseensa A keessa jiru jechuudha. Kun dhugaa moo sobadhaasa jiruudhaaf inni kun immoo dhugaadhaa jedha. Erga dhugaa ta'ee shooyi godhii isiniin jedha. Shoo gochuudha keessa bubbuusu jechuudha. Shoo jechuun an biraa miti. Inni kun sanuma 8ffaanis isuma kanadha. Inni itti aanu argumenti ende validity dha. Inni itti aanu argumenti ende validity dha. Yeroo itti aanutti argumenti ende validity dhaan walitti deebinaa hagasitti nagaan naaf turaa. Yeroo gaarii subscribe, like, share gochuu hin dagatiinaa. Waliin itti fufnaa. Gaaffilee waliin hojjennaa. Miid exaamii fi qormaatawwan garagaraas waliin hojjennaa. Yeroo gaarii. Ciao.